yeroo kana keessa dhimmatti Sumayyaa deeggaruuf tokko hin jiru. Bakka asraggicee no minagri jedhe asraggicee no minagrachu raggatee irra jedhin sinitti yeroo kana yerootti ayyuu jabeeffannudha bakka. Didee ishi maal godhin hundi keenya bannu faana bannu callat jennee Tana oofta ani viidiyoo kana kan hin fide jechuudha ragaadhaaf hin fidadhee dhufee jechuun maaliif jennaani hin sobda waan jettanii fi namni tokko nama namanu kanaafanii viidiyoo kana fidee dhufee jechuudha viidiyoo ishee kana namni argitan jiraachuu dandeessu warroonni hin argine immoo daxxanii ilaaluu hin dandeessu jechuudha maaliif jennaani kaleessa jechuun viidiyoon dalage irratti yerootiin viidiyoo dalagu yerootiin Sumayyaa deeggeru yerootiin Sumayyaadhaaf dhaabbadhu haadha ilmaaniiti miidhamtuudha. Masaanuuni namni irratti fuudhame hin miidhama osoo fedha ishee hin ta'ini dirqiidhaanii lakki otuu isheen hin fuudhin jettuuni waan fuudheefiyyuu Sumayyaa miidhamtuu waan taateefiyyuu ani Sumayyaa deeggaraa jedhee yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadhaa jechuudha garuu jibbaa ayyuullee hin qabu jechuudha garuu ayyuu waan gaarii goote jedhee deeggaruullee hin qabu jechuudha. Amma viidiyoo keessatti kaleessa isinii dubbadheen ture jechuudha maal jedheen dubbadhee namoonni tokko bifa viidiyootiin illee ba'anii naqeequ ani garuu hin dubbadhu callisee man ilaalee dhiisaa jedhee tan dubbadhee jechuudha koomentiidhaanis na arrabsu akkuma isin argitan jechuudha ani arrabbi isaanii homaa rakkoon qabu hojjechisaan naan jedhee somaa waan tokko rakkoon qabu jechuudha maaliif namni dhugaa dubbatu silumayyuu jechuudha hin jibbama addunyaa kanarraa namni dhugaa dubbatuu fi namni dhugaadhaaf dhaabbatu addunyaa kanarraa hin jibbamaa jechuudha ani kanaafiyyuu jireenya duniyaa kana gabaabduudha waan ta'eef ani hin fedhu jechuudha kanaafni dhugaa dubbadha jechuudha yeroo hundumaa jechuudha waan dhugaa dubbadhuu fi waan dhugaa haasa'uu fi namni na jaallatu jechuudha argitanii jirtu viidiyoo kana jechuudha kaleessa viidiyoon hojjedhee fi viidiyoo amma maqaa namaallee dhabuun hin ta'u viidiyoo amman hojjedhee fi viidiyoon kaleessa hojjedhee fi viidiyoon amma fide viidiyoo fayyoo kana jalqaba irratti dhageessanii jirtu waan isheen jette jechuudha. Ani kaleessa Sumayyaa deeggera malee ayyuu hin deeggeru ayyuun gaarummaa maal isheen gooteefanii ani ayyuu deeggeraa ani Sumayyaan deeggera Sumayyaan haadha ilmaaniiti haadha daa'imaati jedhee tan dubbadhe isheen immoo maal jetti akkuma isin jalqaba irratti argitanidha jechuudha warroonni argitanii ta'uu danda'a jechuudha viidiyoo sana isheen immoo maal jetti faallaa kiyya yoomiyyuu taanaanii nuti ayyuu deeggeruu qabna yoomiyyuu taanaanii yeroo nuti ayyuu deeggerudha saatiin kun jette maaliif deebina irratti deebisteen jedhan kaleessa dheengaddaa akkas jettee hin dubbattu kaleessa dheengadda maaliif hin dubbanne ani viidiyoo sana dalagee jennaanii maaliif lafaa kaatee ol kaatee dubbattee jechuudha keessaan illee dhaqee gaafadhe garuu sagalee koo naaf hin deebifne jechuudha inni dhaggeeffannee gaafadheen ture jechuudha. Maaliif akkas jetta maaf walirratti waan akkasii hojjenna jedhee gaafadheen ture ani gaafachuun barbaanne ijoolleetu maaliif akkas jette kaleessa dheengaddan hojjettu ati dubbannaan maaliif faallaa kee dhuftee dubbattee naan jedhanii dhugumatti nama aarsa mee ta'a alaalaa ijoollee mee Oromoo mee akkatti Oromoon sharri walitti yaaddu mee ta'a alaalaa mee sunumti ta'a alaalaa jechuudha akkuma mee Oromoon kuni nama keessa teessee nama miitu nama keessa teessee sharri namatti yaaddu mee ilaala amaluma Oromoo keenyaa ilaala kaleessa dheengaddan dubbanne har'a dhuftee dubbatte jechuudha ani kaleessa dheengadda yoo argaa jira bar akka viidiyoo se daqiiqaa tokko fuuna jedhan darbu viidiyoo se isee bichaa miti bar dhugaan isiniin jedhe gara nama 3-4 hin beeka bar nama naqeequ jechuu attamatti nuti horma deeggerraa attamumatti otuu kan keenya jirtu horma deeggerraa horma miti Sumayyaan horma miti kan keenya dhiiga keenya tirka jira bar ilmaan keenya tirka jira bar maaliif akka obboleetti keessanii akka obboleessa keessanitti ilaaltanii Sumayyaan maal jettanii Sumayyaan waan kan keenya hin taaneefitu akkana Sa'idoo miti Sumayyaan ayyuu waan kan keenya fuudheef waan inni Oromoo fuudheefitu jettanii bar waan inni Oromoo fuudheefitu amma kana dararaa amma kana Sa'idoo irraan geesse mucaa argisiisuu diddee jettanii bar akkasii miti dubbiin otuunni hin fuudhin jedhu kaleessa dheengaddamaan fuudhinii Sa'idoo waggaa 2-3 waggaa 4 dura piraankii hojjetamaan fuudhinii fuudheeraayi ishin jettu bara atamittiin mee hojii sakamtitti baay'atee hojii sakamtitti rakkisee jennaan kan Sumayyaan fuusiftu Sa'idoo hojii maaliitu rakkisee jennaan kan amma abbootiin keenya jaarsolii abbooliin keenya 3-4 fuudhanii fi hojii itti baay'ata hojii mana keessa qonna qotu inni kan qonna qotaa inni kan gabaa dhaqaa inni kan maal jedha kanattitu fuudhu jechuudha isheenoo mana keessa taa'aa oolti Sumayyaan hojii maaliitti baay'ataatu moo dhala maaliirraa dhabeetu fuudha tokko yoo dhala namarraa dhaban fuudhu shari'aan 4 ajajjaadhaaf miti bakka shari'aan 4 ajajju sanaas hin geenye Sa'idoon
Kamma yoo qabeenyi isaa bittinnaa'ee bakka jiraatetu fuuchuu danda'a jechuudha. Shari'aan afur ajaja jedheetu yoo Sumayyaan shari'aan afur ajaje jaartii jalqabaatu ajajaaf ka. Shari'aan afur ajaje jaartii jalqabaa iyyamsiiseetu fuudha. Utuu isheen dhiisiin fuudhin jettu, utuu isheen bilookii gootu, utuu isheen viidiyoodhaan baatee itti himtu maal dhaggeeffachaa irra miti tokko fadha kaanii guyyaanni ayyuu qubeelaatti godhee kaanii ilaalaa irra miti. Durumaan iyyuu nuti Saayidoof Sumayyaa hordofaan jirru warra ijoollee Yamanii kana eenyudha namni hordofaa jirraa miti hojii isaanii. Hin qoosa Saayidoon diraamaa hojjeta malee takka nam fuudhadhee yaadeen beeku. Mucayyoon fayyuma abbaa nagaa sababii ma jaallattuuf mucaan egaa hin beektu reaakshinii warra Turkii kana hojjeta. Warra Turkii kanaan diraamaa warri ilaaltanii warra Turkii kana ilaaltanii akka itti Saayidoon jiraatutti hojjetu jechuudha. Akka warra faranjootaa kanattitu reaakshinii inni agarsiisu akka warra faranjootaa kana jechuudha. Kana itti dhaltuun ayyuu bichaayyuu miti dhaltuun duukaa fi dimaa beesaan bara nagaafachaan turre. Beesaan bara nagaafachaan turre. Nama meeqa miti kan Saayidoo akka durbaatti adamsu jechuudha. Kanaafuu jennaan yoo isheen hayyamtee fi yoo fuudhee rakkoon qabu. Ani Saayidoon fuuchuunsaa antini qirri waan na jedhuun qabu waan hin argadhuun qabu waan na dabalus hin qabu jechuudha. Saayidoon fuuchuunsaa jechuudha. Garuu Sumayyaa ma gaddisiisee haadha ilmaanii kana gaddisiisee maa fuudha. Ammoo hojii isaan arganne maacha deebee bu'aan jedhe malee akka namni anaan deebisee viidiyoon irratti hojjetuu fi akka namni anaan naqee qufuu miti jechuudha. Bagan jaalladhe. Bagan jaalladhe kan onneen kiyya barkatta dheetti nana'ee jaalladhe jechuudha. Nama beektaa Sumayyaan ciniinnattuudha achas baatee miidiyaarra akka warra kaan hin boossu jechuudha. Akka warra kaaniin akka abbadaan beektu jechuudha. Akka warra ayyuufaa kan akka Saayidoofaa kana boo'ichaan beektu jechuudha. Badii balleessee ka'ee dhangaddamaadha gorfaa Jamiilaan itti dhalatte bar viidiyoorraa dalaguu dadhabeen boo'ichaaf jaaladhuan gaafa dhiirri boo'u. Gaafa dhiirri gadduu dhiiraan barbaaduan. Viidiyoorraa hojjechuu dadhabe hojjedheera viidiyoorraa hin hojjenne jechuudha. Hundi namaarraa hojjete anirraa hojjedheera hin hojjenne. Nama gaddu arguun barbaadu jechuudha. Kanaafuu jennaan ofiisaatii ofitti fideetu gaddee jechuudha. Ofiisaatii ofitti fidee jechuudha. Ofiisaatii otuun iyyamsiisin ijoollee isaatii adda bahee jechuudha. Malee ayyuun abbaa fedhetti yoo heerumte Saayidootti heerumte eenyutti heerumte anaan rakkoon qabu. Kanayyuu rakkoon qabu jechuudha. Abbaa fedhetti heerumuu dandeessi waan ta'eef isheetu filateetti heerume. Garuu immoo jechuudha gaarii gooteere. Gaarii goote kanaaf faarsu kanaaf filadhuure. Ishee filadhu kana barbaadan hin filadhu du'een bada malee jechuudha. Ayyuu har'as boris taanaan hin faarsu jechuudha. Nama miidhu tasumayyuu jaaladhu. Kaleessa maalitti viidiyoo keessatti osoo nagaa haasoftuutu qajeeltee sirratti jennu maal jette niitittii sana namtittii sana jetti miti niitiin maanni namtittiin maanni isheedhaa miti kan itti dhufe Sumayyaatti itti dhaqee bultii ishee diige moo isheetu bultii Sumayyaa diige haadha ilmaanii xiqqoo kan isheen akkasitti olii gaddeemtee gaafa ayyaanaa qophaa ishee soommana qophaa soomtee jarri isaanii kiristaana barana waan isheen ramadana keessa taa'aa turte imimmaa ishee meeqa buusaa turte jechuudha. Isheen garuu achas baatee miidiyaa irratti nama ofitti hin kofalchiisu jetteeti garaa ishee hidhattee madaa taatee teessi jechuudha. Inni kun isiniif hin galu maaliif namaaf hin yaaddan kan maal ta'eef ayyuu faarsagaa gaarummaa ishee saseen kamiin gooteefan abbaa manaa fi haadha manaa gargar baaseen ishee faarsaan maal jechuudha attamitti na yaaddan yaana. Namuma sakkeetti wayii namuma xiqqaa wayii tokko sitti fakkaadde gaafa na laaltan. Gaafa isin jalaa callisee akka gowwaatti viidiyoo isin dalagu namu waan beekne wayii faaraa wayii tokko wayii na seetanii muudiin itti qabattu jechuudha. Isin warroonni na harrabsitan koomentii jalatti illee jechuudha. Warroonni viidiyoon irratti hojjettan illee jechuudha. Har'aa kaasee isin hin dhiisu. Gabbaasee tiktookii irratti isin geessee jechuudha. Isin zaqee isin harrabsaa jechuudha. Ani asirratti isin harrabsu. Asirratti isin harrabsuu hin danda'u jechuudha. Tiktookii irra isin geessan beektumti ijoolleen amala koo. Ijoolleen sabboontuudha tiktookiidha kottaa. Hin beektu miti. Annaman barbaade jechuun feemasa maali isa akkamii ta'e tiktookii irra baasee gadi gombisee gaafa narrabsu nama 2,000 3,000 na jala ta'aa jechuudha. Na beektu mitire hin beektu kanaaf wal beenna waan ta'eef ani karaa malee namatti hin bu'u jechuudha. Karaa malee namatti hin darbu jechuudha. Nan dhiistan taanaanii isin hin dhiisu jechuudha. Kanaafuu maqaa kiyya nayina. Maqaa kawallee nayina koomentii jalatti Sumayyaadhaaf jettanii nan lolinaa jechuudha. Afaan keessan qabadhaa ayyuu keessan fudhadhaati laafii ishkaalaa mala akkasti intiniira naannaa ayyuu keessan mataa irratti baadha naannaa ani yoon fedhe Sumayyaa haala raasii korran kedha mataa kiyyarra keedha Sumayyaa dhaqi miilla dhiqiif naan jette bar tokko Sumayyaa dhaqi miilla dhiqiif yoo barbaaddeet nanni qaafii argadheeti yoo kabbaati argadheeti miilla Sumayyaa dhiquu carraa argadhee moo wayne balaachuu
inqalli tabarati dhugaa inqalli taam dhugaa inqalli tabarati sanii fi akkasii kan viidiyoo kana fideef raggaadhaan fidee haasaa baay'ee isinitti baasu mataan na dhukkuba gaafa naaru aariin danda'u waan ta'eef mataan kiyya baay'ee na dhukkuba silaayyuu aaraan oolee amma dhufee viidiyoo kana dalagyaan dhugaa namarratti viidiyoo kana deebisu ani kolfaaf xaba malee viidiyoo gaddaa anaa fidee isin gadhiisu